Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqa weecha. Har'as video harawaan walitti deebinee jirra. Video har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu yoo akka tasaa bilbila keessan bishaan keessa yookaan bakka hojii ta'uu danda'a. Bakka adda addaatti bishaan keessa bilbila keessan isin jalaa seene aappii kanaan bilbila keessan keessa bishaan seene balleessuu ni dandeessan. Kana jechuun akka tasaa bilbilli keessan yookaan bishaan keessa seenu ta'e yookaan immoo bilbilli keessan keessatti bishaan ni argama. Iskiriin irratti ta'uu danda'a. Akkanumallee maayikii fi maayikiroofoonii keessattis jechuudha dhaggeeffattoota kan koo osoo isin hin beekin bishaan adda addaa yookaan biyya sirriitti qorraa ta'e keessa yoo jiraattan ta'e fakkeenyaaf bilbilli keessan mataan isaatiiyyuu qorra uumuudhaan jechuudha ni qorra waan ta'eef qorra uumuudhaan bishaan uuma jechuudha. Maayikii keessanii fi maayikiroofoonii bilbila keessanii irratti illee balaa geessuu ni danda'a waan ta'eef aappii guyyaa har'aa isinitti agarsiisu kanatti fayyadamuudhaan bilbilli keessan bishaan yoo of keessaa qabaate keessaa isiniif dhiqaa. Akkanumallee bilbila keessan bishaan keessa yoo akka tasaa isin jalaa bu'e yookaan keessa isiniif jalaa seene battalumatti bilbila keessan aappii kanatti fayyadamuudhaan bishaan akka gara maayikiroofoonii fi maayikii bilbila keessaniitti akka seenne gochuu ni dandeessanii waan gaariidha itti fayyadamaadha. Aappii ajaa'ibaati kan guyyaa har'aa isinitti agarsiisu. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii keenyaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin qabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan keessatti bishaan argamu yookaan bishaan bilbila keessan keessatti argamu baasuudhaaf yoo barbaadan jechuudha aappii tokkotti fayyadamtanii. Aappiin kun vibration systemiidhaan hojjeta. Vibrate godha jechuudha bilbila keessan daran vibrate yeroo godhu bilbila keessan keessatti bishaan argamu ni baay'ee jechuudha. Keessattuu maayikii bilbila keessaniitii fi maayikiroofoonii bilbila keessanii keessatti bishaan adda addaa yoo argame biyya qorraa ta'e keessatti namoonni argamtan keessattuu aappii kanatti fayyadamtanii yeroo hundayyuu bilbila keessan bifa kanaan yoo aappii kanatti fayyadamtan bilbila keessan bishaan xiqqoo ta'e bilbila keessan keessatti yoo kan argamu ta'e keessaa balleessuu ni dandeessanii. So akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Jalqaba Play Store keessa seentanii ergasii bakka search baarii Play Store jechuudha warroonni Androiditti fayyadamtan Play Store keessatti bakka search baarii kanarratti akkanumallee warroonni iPhone itti fayyadamtan App Store keessa seentanii aappii kana argachuu ni dandeessan salphamatti. Ergasii immoo Clear Wave jettanii search gootan. Egaa isa jalqaba irratti argamu Clear Wave kan jedhu kanarratti click gootan. Egaa aappiin isa kanaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo download gootan yookaan install gootan gara bilbila keessanitti akka isiniif bu'uuf jechuudha. Egaa aappichi isa kanaadha kan isaarree ilaaluun dagatinaadha. Clear Wave jedha water eject isiniin jedha. So download gochuu irratti argama. Download godhee yeroo keessa akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan buuseetiin install gochuu irratti argama. Egaa install godhee geessee jira. Akkuma asirratti argartan install godhee geessee jira. Open gootan. Aappichi kun itti fayyadamuudhaaf baay'ee tokko salphaadha dhaggeeffattoota kan koo wanta biraan gootan bakkuma kanarratti pireesii kana tuuxanii inni mataan isaatiiyyuu vibration cimaa waan qabuuf salphamatti jechuudha bilbila keessan keessatti bishaan argamu ni dhiqa jechuudha yookaan vibrateedhaan ni balleessa jechuudha. Vibrate godha bilbili keessan baay'ee vibrate cimaa qaba. So keessattuu bishaan naannoo maayikiroofoonii fi maayikii bilbila keessanii keessatti argamu salphamatti balleessuudhaaf isin qarqaara. Egaa isinitti dhageessisuudhaaf malee dhaggeeffattoota kan koo sagaleen kun hamma dhibbaatti ni laakkaa sagalee adda addaa dhageessisa vibrate adda addaa sagalee cimaa dhageessisa jechuudha. Yeroo kana bilbila keessan vibrate waan godhuuf maayikii bilbila keessanii keessatti maayikiroofoonii bilbila keessanii keessatti bishaan argamu salphamatti ni bada jechuudha. Haala kanaan hanga dhibbaatti haga laakku ni eegdan jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamtan aappii kana. Namoonni bishaan bilbilli isaanii bishaan keessa seenuudhaan isaan rakkise battalumatti bilbila isaanii bishaan keessa akka seeneen aappii kana bilbila isaanii irraa yoo qabaatan salphumatti aappii kana fayyadamanii bishaan sun bilbila isaanii keessa maayikii maayikiroofoonii keessa osoo hin seenin aappii kanatti fayyadamanii balleessuu ni danda'anii. Akkanumallee biyya qorraa ta'e keessatti namoonni argamtan bilbilli keessanii qorree bishaan ni uuma jechuudha. Keessa isaatitti qorra waan jiruuf bishaan ni uuma. So aappii kanatti fayyadamtanii vibrateedhaan bishaan guddaas ta'uu dhabuu danda'a. Wanta xiqqoon illee yoo keessa seente bilbila keessanii barreessa bishaan jechuudha. So haala kanaan bilbila keessan jiidhaa adda addaa irraa eeguu ni dandeessanii bishaan adda addaa irraa eeguu ni dandeessanii itti fayyadamaadha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga ammaatti YouTube channelii keenyaaf maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin qabuuf maatiiwwan channelichaa like share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Oraa bulaa.